Ashamaar Kafuunee jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya jechaa jaalattoonni ispoortii fi kanneen odeeffannoo ispoortiidha addunyaa irratti jiru guyyaa guyyaadhaan afaan oromootiin dhaga'uudhaaf hawwii guddaa qabdan gara chaanaala Oro Ispoortii joon odeeffannoo ispoortii oolmaa addunyaa irratti guyyaa guyyaadhaan jiru qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf gara keessan dhufnee jirra. Tapha waancaa addunyaa Qataaritti gaggeeffamaa jiru walakkaa xumuraatiif deemaa jiru sababeeffachuudhaan odeeffannoo ispoortiidha guyyaa irraan sanaatiif dhaga'uu qabdan jennu walitti qabannee gara keessan kan dhiyaanne yoggaa ta'u guyyaa kanarraa jalqabee immoo odeeffannoowwan ispoortii garaagaraa addunyaa irratti jiran akkasumas oolmaa taphattoota bebbeekamoo isin dhaga'uudhaaf jaalattanii walitti qabnee kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo ispoortii waaltaa fi yeroo isaa argachuudhaaf chaanaala kana sabskiraayipii godhuudhaan gama biraatiin ammoo laayikii fi sheer godhuun hamilee nuuf kennuun akka nu bira dhaabbattan jechaa guyyaa irraan tanaatiif odeeffannoo ispoortii waancaa addunyaa bara 2022 Qataaritti gaggeeffamaa jiru tapha walakkaa xumuraatiif Faransii fi Moorookoo gidduutti gaggeeffamuuf jiru irratti haala waliigalaatiin odeeffannoowwan bal'aa jiru qabannee harka kan qabnu waggaa ta'u gama biraatiin taphataa collee fi beekamaa addunyaa irratti ammaan tana kaafamaa jiru Kiliyaan Impaambeen wantoota inni ittiin beekamu iccitaa torba jechuudhaan kan inni bees odeeffannoo keenya bal'inaa keessatti qabannee harka qabnaa hanga dhumaatti nu faana turaa jechaa gamanumaan gara bal'ina odeeffannoo har'aan tana harkaa qabannee dhufnetti isin dabarsina. Tapha waancaa addunyaa walakkaa xumuraatiif gaggeeffamaa tureen Moorookoo, Faransaay, Arjentiinaa fi Kiroosiyaan injifannoo isaanii milkeeffachuudhaan tapha walakkaa waancaa addunyaatiif darbu isaanii kan mirkaneeffatan waggaa ta'u Moorookoon Poorchugaal mo'achuudhaan walakkaa xumuraatiif darbuu isii wajjin wal qabsee dinqisiifannaa guddaan haga ammaatti kallattiiwwan adda addaatiin isiidhaaf kennamaa jira. Gamanumaanis tilmaama guddaa tapha isiin Faransii waliin qabdu irratti kennamaa fi kan jiru hoggaa ta'u biyyi Faransaay immoo taphattoota ciccimoo qabaachuu wajjinis wal qabsiise taphni cimaan kallattii irratti kan eegaman ta'uun mul'ataa jira. Morokkoon biyya Afrikaa yeroo jalqabaatiif walakkaa xumuraatiif geesse ta'uu isii cinatti biyya taphataa guddaa addunyaa kanaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo Poorchugaal injifachuu isii wajjin wal qabsiise dinqisiifannaa bal'aan kennamaafii jira. Kana wajjin wal qabsuudhaan erga injifannoo guddaa kana goonfatan booda isaan garee biyyoolessaa Moorookoodhaa walin rogaa'in yaada miidiyaadhaaf kennaniin gara marsaa walakkaa xumuraa waancaa addunyaatti darbuu isaanii erga mirkaneeffatanii booda akkana jechuun dubbatanii. Gareen koo garee dinqisiifatamaa barana dorgommii kanaan addunyaan guutuun ajabitee ejjaa jirtuu fi garee jaalatamaa jirudha kan jee hoggaa ta'u sababni isaa immoo gareen keenya ga'umsaa fi maallaqa olaanaadhaan osoo hin utubamin sadarkaa kanaan milkaa'ina akkasii agarsiisu isaati jeem. Moorookoon taphoota 5 hanga ammaatti taphatte keessa galchii tokko qofa kan keessummeessite hoggaa ta'u gareen Afrikaa jalqaba waancaa addunyaa marsaa walakkaa xumuraatiif geessituun galchiin keessummeessitees tapha Kanaadaa 2-1 itti injifatte irratti ture. Morookoon amma addunyaarraa sadarkaa 22ffaa qabattee kan jirtu hoggaa ta'u garee cimoo sadarkaa kubbaa miilaatiin addunyaa irratti beekaman kanneen akka Beeljiyeem kan sadarkaa 2ffaa irratti argamtu, Ispeen kan sadarkaa 1ffaa irratti argamtu, Poorchugaal kan sadarkaa 3ffaa irratti argamtu fa'aa injifachuudhaan bakka kana kan dhaqqabde. Tapha waancaa addunyaadhaa xumuraaf darbuudhaaf gareen jabaan akka malee ajab addunyaa eegsisaa jiru gareen Moorookoodhaan tapha kana garee biyya Faransii waliin kan taphatan ta'uudhaa fi taphni kun ammoo haala addaatiin kan eegamaa jirudha. Moorookoon akkuma biyyoota Awurooppaa ciccimoo hedduu galchite Faransii injifattee xumuraaf ni dabarti moo kan jedhu gaaffilee gurguddaa fi hawwii guddaan wanta eegamaa jirudha. Gama biraatiin tapha kanaan kan injifatamte Poorchugaal erga tapha kanaan injifatamte akka galan baran booda taphattoonni isaanii akkasumas qaamonni adda addaa yaadota kallattiiwwan adda addaatiin kennataa jirani. Kana wajjin wal qabsuudhaan Kiristiyaanoo Roonaaldoon hawwii guddaa Poorchugaalii wajjin biyya isaa waliin injifannoo waancaa argachuudhaaf qabu himuudhaan garuu milkaa'uu fi dhabutti gabbuusaa kan hime hoggaa ta'u Peepeen ammoo taphaan booda miira keessa galuun abbaa murtee taphichaa komate. Abbaa murtee lammii Arjentiinaadhaan taphachiisuu hin
qabu ture kan jiru waggaa ta'u dubbiin naaf galte jirti waancicha Arjentiinaadhaaf akka kennaatti laachuufi maal duree hanga ammaatti waama waancicha kennaaf kaayachuudhaan dubbatuun isaa himamaa kan jiru waggaa ta'u gama biraatiin haadha manaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo kan taate Joorjiiniyaan gara fuula Instagiraam isheetiin dubbii kaleessaa irratti waan dubbatteen hiriyaan keetii fi leenjisaan kee murtoo badaan murteessee jechuudhaan Roonaaldootti kan himtu waggaa ta'u hiriyaan kee kanatti jechoota isaa dinqisiifattu akkasumas kabaja baay'ee qabduuf sun namni kun yeroo ati tapha keessa seentu akkamitti wanti hundi akka jijjiirame argee jiram garuu yeroon isaa darbee jiram taphachuu hin dandeessu siin jechuudhaan taphataa cimaa addunyaa kana xiqqeessuudha jeetiin amanam jireenyi barumsa nu barsiiseem har'a nuti ni mo'amne osoo hin taane ni baranne jechuudhaanim Kiristiyaano Roonaaldoon tapha Poorchugaal irratti addurummaan hiriiruu osoo qabu beenchii irra taa'uu isaa irratti komii guddaa qabaachuu isii ibsite. Haalota adda addaatiin yaadonni kallattiiwwan adda addaatiin ka'aa jiran gara Poorchugaaliin kan waggaa ta'u gara Morokootiin ammoo taphattoonnis ta'e dhaamonni adda addaa injifannoo seena qabeessa argatanitti gammachuu guddaa qabaachuu isaanii ibsu gubbatti argamani. Odeeffannoo keenya ispoortii gama biraatiin amma walakkaa xumuraatti darbuu isii mirkaneeffachuudhaan Moorokoo wajjin gara xumura waancaatti darbuudhaaf morkachuudhaaf kan jirtu biyya Faransaay taphataa Kiliyaan Mbappee qabachuudhaan deemaa jiraachuun isiidhaan akka malee yeroo hedduu biyyoota hedduun akka sodaatamtu isii godham. Waancaa addunyaa torbaan irraan tanaa xumuramuudhaaf jiru kanarratti galchii hedduu galchuudhaan dursaa kan jiru keessaa tokkoffaan Kiliyaan Mbappee. Galchii 5 galchuudhaan dursaa kan jiru waggaa ta'u taphataan kun umrii xiqqaatti riikardiiwwan addunyaa cabsuudhaan taphataa harkaa qabudha. Taphataa saffisa ajaa'ibaa qabu kana qabattee Faransi deemaa jiraachuun ammallee waancaa addunyaa bara kanarratti akka sodaatamtu isii godhaa kan jiru waggaa ta'u Moorokoodhaafis sodaa guddaa ta'uudhaan bal'inaan kaafamaa jira. Taphataan hedduu dinqisiifatamee maqaan isaa haala addaatiin kaafamaa jiru kun wantoota ajaa'ibsiisoo torba inni ittiin beekamu jedhamuudhaan baafamaa jiru isinitti himna. Kiliyaan Mbappeen maal fa'aa raawwate taphataa coollee ja'ame kan jiru qabxiiwwan torba seenaa isaa wajjin wal qabsiifamuu kaafamanii waancaa addunyaadhaa bara 2022 walakkaa xumuraadhaan arbaa dhufuun Moorokoodhaa fi Faransaay gidduutti taphatamuun dhimmi ijoon qalbii namaa hawwatee jiru waa'ee taphatichaa caalaa ta'e akka malee maqaan isaa kaafamaa jiru kanaati. Taphataan sarara fuula duraa Faransii fi garee PSGdhaan Mbappeen yeroo ammaan tanaa taphataa coollee addunyaa ta'e waa'een isaa hedduu dubbatamaa jira. Waa'ee dandeettii fi beekamtii Mbappee qabxiiwwan torba kanneen baafamuudhaan qixxeeffaman keessaa inni tokko seenaa keessatti taphataa qaalii lammaffaa ta'uu isaati. Kiliyaan Mbappeen jalqaba bara 2017 kilaba Moonaakoo irraa ergisaadhaan gara PSG dhaqe. Waggaa tokko booda yuuroo miiliyoona 180 dhaabbiitee PSG keessa ture. Gatiin inni ittiin PSG seene kun isa guddinaan addunyaa irratti lammaffaa jirudha. Kan isa caalu taphataa Biraazil Neeymaar qofa. Neeymaar bara 2017 Baarseloonaa irraa yuuroo miiliyoona 222 kan PSG gale. Kiliyaan Mbappeen taphoota kilabichaaf taphate 237 irratti goolii 190 kan lakkoofse waggaa ta'u kilaba PSG keessatti taphattoota bebbeekamoo addunyaa kanneen akka Masii fi Neeymaar waliin hiriiree taphata. Qabxii lammaffaa irratti ammoo taphataa injifannoo walitti fufinsaan beekamoo waggaa ta'u Mbappeen akka taphataa piroofeeshinaalaatti erga taphachuu eegalee waggaa 7 waggoota kanneen keessatti walitti fufinsaan injifannoo galmeessaa kan jiru waggaa ta'u bara 2018 waancaa addunyaa 2020 fi 21 neeshin liigii nyaatee jira. Kana malees PSGtti yeroo 4 Monaakootti yeroo 1 walumatti yeroo 5 taphataa coollee ta'uudhaan sadarkaa argatee jira. Biyya isaatti ammoo waancaa French Cup 3 fi French League Cup 2 kan mo'ate waggaa ta'u dhuunfaadhaan ammoo bara 2017 badhaasa taphattoota umrii waggaa 21 gadiif kennamu mo'achuudhaan taphataa qaroo jaamee jira. Akkasumas yeroo lammataaf coollee Faransaay kan ta'e waggaa ta'u yeroo takka ammoo taphataa coollee liigii tokko ta'e. Yeroo sadii ammoo taphataa coollee umrii xiqqaa jaamuudhaan kan inni badhaafame. Waancaa addunyaa bara 2018 irratti taphataa coollee umrii xiqqaa jaamuudhaan beekamtii guddaa argate.
Qabxii sadaffaan ammoo guca waancaa addunyaa ibsuu kan Jaameen Paambeen waancaa addunyaa bara 2018 Raashiyaatti qophaa'e irratti goolii 4 lakkoofsuun Faransaayitti abdii guddaa hore. Tapha xumuraa Krooshiyaa waliin taphatan irratti Faransi 4-2 kan mo'atte Empaabeen tapha kanarratti goolii lakkoofsee ture. Kanaanis taphataa gameessa Biraazil Peelee kan bara 1958 waancaa addunyaa irratti goolii galchetti aaneem taphataa umrii xiqqaa yeroo jalqabaatiif goolii galche ta'uudhaan maqaansaa ka'e. Waancaa addunyaa baranaa Qataritti gaggeeffamaa jiru irratti Impaabeen goolii 5 galchuudhaan dursaa kan jiru hoggaa ta'u, walumaa galatti ammoo tapha dorgommii waancaa addunyaa irratti goolii 9 qaba. Kanaanis gameessi kubbaa miilaa Arjentiinaadhaa kan goolii 8 qabu Diyaagoo Maaraadonaa fi Kiristiyaanoo Roonaaldoo caalee jira. Impaabeen taphataa coollee umrii xiqqaadhaan tapha waancaa addunyaa irratti goolii hedduu galchees ta'ee jira. Taphataan umrii xiqqaa Poorchugaal Iliisbiyoon umrii waggaa 24 fi guyyaa 182tti goolii 8 qaba. Qabxii afuraffaa kan ta'e immoo umrii xiqqaadhaan riikardiiwwan hedduu cabsuu isaa hoggaa ta'u, handaara magaalaa Paarisitti dhalatee kan guddate Kiliyaan Impaabeen garee naannawa itti dhalatetti taphachuudhaan kubbaa miilaa eegale. Yeroo jalqabaaf ammoo bara 2015 kilaba Moonaakoo seenuun taphataa piroofeeshinaala kan ta'e hoggaa ta'u, umrii waggaa 16 fi guyyaa 347tti kilaba kana kan seene Kiliyaan Impaabeen seenaa kilabichaa keessatti taphataa umrii xiqqaa ta'e galmaa'e. Ji'oota 3 booda kilabichaaf goolii galcheem goolii Tiriyoos irratti lakkoofseen taphataa umrii xiqqaadhaan jalqaba goolii galchetee maqaansaa galmaa'e. Duraan riikardii kana harkaa kan qabu taphataa gameessa Faransaay fi Aarsenaal kan ture Teerii Heenrii ture. Taphataa saffisa ajaa'ibaa qabu jaamuudhaan qabxii 5ffaa irratti kan ka'e hoggaa ta'u, waancaa addunyaa bara kanaa biyya isaa Faransii Poolaandii waliin taphatte irratti goolii Impaabeen galchee dabalatee 3-1 mo'atte. Kanarratti saffisni isaa sa'aatitti kiiloomeetira 35.3 kan ture hoggaa ta'u, waancaa addunyaa bara kanarratti taphattoota 6 qofaatu saffisa isa caalu galmeessee jira. Kilabni Faransaay liigii tokko jaamu fuulbana darbee ibsa baaseen taphatichi saffisa ariitii sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 36 galmeessuun jalqabarra jiraachuu kan eere hoggaa ta'u, kan nama ajaa'ibu gameessi Olompikii Jaamaayikaadhaa fiigicha meetira 100 beekamu Useen Booltii bara 2009 sekondii 9.58 riikardii kan qabu yeroo shalagamu sa'aatiin isaa kiiloomeetiratti kan Kiliyaan Impaabeetti gad hoggaa ta'u 37.58 ta'uudhaan galmaa'e. Qabxii biraatiin ammoo maallaqa guddaa Maadiriid didee PSG'tti hafuusaa hoggaa ta'u Impaabeen Maadiriid maallaqa yuuroo miliyoona 150 fudhachuudhaaf murteessus inni garuu didee PSG waliin kontiraata waggaa 3 mallatteesse. Haa ta'u malee yoomuu kilaba laaligaa Ispeen seenuudhaaf fedhii akka qabuu fi chaampiyoonaa Awurooppaa ta'uudhaaf akka ifaaju miidiyaatti himee kan ture hoggaa ta'u, keessattuu fedhiin inni kilaba Maadiriidiif galuudhaaf qabu yoomuu akka isa wajjin jiru mirkaneessuun dubbate. Qabxii biraatiin taphataa coollee gara laafeessaa fi arjaa jaamuudhaan 7ffaa irratti kan kaa'ame hoggaa ta'u, barruun galii namoota bebbeekamoo ibsu Forbes onkololeessa darbee gabaasa baaseen Impaabeen taphataa kubbaa miilaa galii guddaa argatu ta'uu himam. Kunis erga taphattoonni qaroon addunyaa Meesii fi Roonaaldoon waggoota 9f dursaa turanii kan dhaga'ame isa jalqabaa hoggaa ta'u, bara kana qofa doolaara miliyoona 128 argate jechuudhaan Forbes tilmaame. Impaabeen miidiyaa hawaasummaa irratti guddoo kan beekamu hoggaa ta'u, Feesbuuka, Inistaagiraamaa fi Tiwiitara irratti waliigalatti hordoftoota miliyoona 100 ol qaba. Meesii fi Roonaaldotti aanee taphataa coollee fi dhiibbaamuudhaan beekamu jaamuudhaan maqaan isaa akka malee leellifama. Impaabeen tapha waancaa addunyaa waggaa 4 dura ture irratti maallaqa kafalameef doolaara 380 guutuu isaa dhaabbata tola ooltummaa daa'imman gargaaruudhaaf kennuudhaan maqaan isaa arjaa jabaa ta'uudhaan kaafamee ture. Waancaa baranaa gaggeeffamaa jiru irrattis biyyi isaadhaan walakkaa xumuraatiif kan dhaqqabxe hoggaa ta'u, tapha Moorookoo waliin qaban kana injifachuudhaan waancaa kaasammoo akkamii kan jirus akka malee hawwiidhaan gamanumaan eegamaa kan jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun isaa tanaaf qabannee dhufnee hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa.